Ashama akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana amma barnoota baay'ee murteessaa ta'e kan gaaffii maatii hedduu irratti hundaa'e tokkoon isinii qabadhee jira. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Mata dureen isaas daa'imman tasa harma hodhuu didan yookaan qoqqobbii harma hodhuu dhaabuu daa'immanii breast feeding strike kan jedhamudha. Daa'imman duraan nagaa turan tasa yoo harma hodhuu dhaaban maaltu kana fida akkasumas immoo furmaanni isaa maali kan jedhudha. Daa'imman tokko tokko duraan kan nagaamaan harma hodhaa turan kan seerumaan sirriitti harma hodhaa turan tasa yoo hodhuu dhaaban yookaan didan qoqqobbii harma hodhuu diduu yookaan breast feeding strike jedhama. Yeroo kana daa'imman waan himaa jiru jechuudha. Yeroo tasa harma hodhuu dhaaban wanti ta'e akka isaaniif hin mijanne yookaan rakkoo wayii akka jiru agarsiisaa jiru himataa jiru jechuudha. Wantoota kana fidan keessaa gurguddoon daa'imni akka tasa harma hodhuu dhaabu kan godhan kaleessa dheengadda nagaamaan harma hodhaa ture irra yoo harma hodhuu didee wantoota kana fidan keessaa gurguddoon kan jalqabaa qaamni isaaniitti toluu dhiisudha yookaan diskomfortii qabaachuudha. Qaamni isaaniitti toluu dhiisuu immoo kan fidu wantoota hedduudha akkasumas umurii irratti kan hundaa'udha. Fakkeenyaaf yeroo ilkaan biqilchaa jiran teasing mallattoo ilkaan biqilchuu keessaa tokko harma hodhuu hir'isuudha daa'imman tokko tokko biratti. Fakkeenyaaf naannoo ji'a 4 daa'imni tokko yoo harma hodhuu dhiise tariitii ilkaan biqilchaa jira ta'a. Harma hodhuu dhiisuu yeroo jennu gonkumaa dhaabuu osoo hin ta'in kan duraanirra hir'isuu yeroo kana tariitii daa'imni sun ilkaan biqilchaa jira ta'uu danda'a jechuudha. Mallattoon ilkaan biqilchuu immoo kana malee gororri baay'achuu, quba afaan itti kaa'uu, fedhii nyaata hir'isuu, bobbaan isaanii xiqqoo qallachuu waan akkasii ni jiraata. Mallattoon kunis egaa yeroo hedduu torbee tokko guyyaa 5 hanga guyyaa 7 qofa tura. Torbee tokko caalaan tura jechuudha. Ofuma isaa deebi'ee dhiisaa yeroo ilkaan sun biqilu ni fooyya'u jechuudha. Garbiraan afaan keessatti fangasiin ba'ee kan jiru yoo ta'e yookaan oral trash yoo qabaatan yeroo kana maatiin afaan daa'imman isaanii yoo ilaalan tariitti afaan isaanii keessa addaatee jira jechuudha. Garbiraan immoo infekshinii gurraa yookaan otitis media yoo qabaatan gurri isaanii infekshinii godhatee jira yoo ta'e tarii gurra isaanii gogottotaa jiru yoo ta'e qorqoraa jiru yoo ta'e infekshinii gurraa godhatanii jiru jechuudha. Daa'imman yeroo infekshinii gurraa godhatan yeroo hodhuuf afaan sosochoosan yookaan yeroo cinaachaan ciisan dhukkubbiin isaan itti cima. Daa'imni tokko infekshinii gurraa qaba taanaan yeroo harma hodhuuf afaan sosochoosu dhukkubbiin sun baay'ee itti dhagahama waan ta'eef ni dida jechuudha harma hodhuu dhiisa. Akkasumas immoo yeroo talaallii fudhatan guyyaa muraasaaf fakkeenyaaf kaleessa talaallii fudhateera taanaan hanga sa'aatii 48 tariitii harma hodhuu hir'isuu yookaan diduu danda'a jechuudha. Garbiraan aannan biroo dabalataan kan harma waliin dhugaa jiran yoo ta'e aannan sana filachuu malu jechuudha. Keessumaa aannan foormulaa yookaan aannan daakuu foormulaa milkii kan jedhamu kun aannan harma haadhaarra mi'aawaa qaba yookaan sukkaara hedduu waan qabuuf daa'immanitti ni mi'aawa aannan harma haadhaarra kanaaf isa filatu. Dabalataanis immoo aannan daakuu yookaan foormulaa milkii kana yeroo dhugan xuuxxoodhaan dhugu waan ta'eef xuuxxoon immoo akka harma haadhaa humna hin barbaadu harma haadhaa dhuguun yookaan hodhuun humnaan gottotuu barbaada xuuxuu barbaada. Aannan xuuxxoodhaan dhugan garuu ofuma isaa gannama waan ta'eef humna hin barbaadu akkasumas immoo aannan daakuu kun sukkaara hedduu waan qabuuf aannan harma haadhaa caalaa mi'aa kanaaf isa kana filatu jechuudha daa'imman. Keessumaa ji'a 6 gadi kanneen harma haadhaa fi aannan daakuu wal faana hodhan isa kana filachuu danda'u. Kun immoo akka sana aannan harma haadhaa jibban taasisuu danda'a jechuudha. Garbiraan dhukkuba adda addaa qabaachuu illness jedhamu. Daa'imman akkuma nama kam yeroo dhukkuba adda addaadhaan qabaman fedhii nyaataa isaanii cufata. Fedhii nyaataa jechuun egaa yeroo kana harma hodhuudha. Harma hodhuu diduun yeroo kana egaa mallattoo dhukkubsachuudha jechuudha. Yeroo kana daa'imni tariitii ho'inni qaamaa dabaluu danda'a, tarii qufa'uu danda'a, mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu harma tasa hodhuu dhaabuun mallattoo dhukkubaadha waan ta'eef tariitii mallattoon biraa jiraannaan daa'imni baay'ee qufa'aa, arganaa, haqqisaa, dhibee biraa qaba taanaan daa'imni kun dhibee dhukkubsataa jira jechuudha. Garbiraan dhiphina yookaan sodaa yookaan aarii qabaachuu stressed kan ta'an yoo ta'e daa'imman. Fakkeenyaaf yeroo daa'imni osoo harma hodhuu harma haadhaa ciniinuu itti dheekkamuun naasisu. Daa'imman tokko tokko daa'imni osoo harma hodhaa jiru yoo tasa isaan ciniine harma isaanii itti dheekkamuu yoo naasisan daa'imni sun booda harma hodhuu sodaachuu danda'a. Akkasumas haadha irraa adda ba'anii turuu haati guyyaa tokko lamaaf bakka biraa turtee dhufte yoo ta'e sa'a dheeraa turtee dhufte yoo ta'e erga daa'imni beela'ee boo'ee dadhabee haati dhufte yoo ta'e yookaan haati harma kenniteef yoo ta'e
daa'imni harma hodhuu diduu danda'a. Kun egaa kan sammuu wajjin wal qabata jechuudha. Garbiraan dhandhamni aannanii kan harmaadhaa jechuudha itti jijjiiramu. Sababa nyaata haati nyaattuunis qoricha tokko tokko yookaan dawaa tilqimsituun akkasumas immoo daa'ima biraa irratti ulfooftee jirti yoo ta'e yeroo marsaa laguu irra jirtu dhandhamni aannan harma haadhaatti jijjiiramuu mala. Fakkeenyaaf haati tokko daa'ima biraa irratti ulfooftee jirti taanaan yeroo kana dhandhamni aannan ishee ni jijjiirama daa'ima sanatti. Nyaata haaraa tokko jalqabdeetti taanaan akkasumas immoo qoricha wayii liqimsaa jirti taanaan yeroo kana egaa kan kana fidee dhandhamni aannan harma haadhaatti jijjiiramuun akka daa'imni hodhuu didu taasisa jechuudha. Garbiraan fooliin haadhaa yoo itti jijjiirame shittoo kanaan dura adda ta'e yoo dibatte diyoodiraantii adda ta'e yoo dibatte saamunaa haaraa ta'een yoo uffata miiccatte yookaan qaama miiccatte dibata looshinii adda addaa kanaan dura hin dibanne yoo dibatteettee tariitti daa'imni fooliin adda ta'etti dhufnaan harma hodhuu diduu danda'a. Garbiraan cufachuu funyaaniidha. Daa'imman keessumaa hanga waggaa tokkotti funyaan isaanii qofaan qilleensa fudhatu. Keessumaa funyaan isaanii furriidhaan waan ta'een cufatee jira taanaan afaaniin yeroo harma hodhan funyaanis cufatee jira. Afaanis funyaanis cufachuun immoo ukkaamamuu yookaan isaan ukkaamsa waan ta'eef harma hodhuu didu jechuudha. Kanaaf qufaa qabaatanii utaalloo qabaatanii harmi cufatee jira funyaan cufatee jira taanaan harma hodhuu diduu danda'u. Garbiraan wanti akka daa'imman harma hodhuu didan taasisu wanti yaada daa'imaa hatu yoo jiraate tapha kofalchiisaa jira taanaan TV adda addaa ilaalaa jira taanaan wanta attention isaa ofitti harkisoo jiraate tariitii hir'isuu danda'a harma hodhuu. Egaa amma kun yoo kana fiduu danda'a jenne kana furuuf haadholiin maal gochuu qabu kan jedhutti yoo deemne yeroo daa'imman tasa harma hodhuu didan maatiif naasuu guddaadha. Daa'imni kaleessa dheengadda harma hodhaa ture yoo tasaarra harma hodhuu dide haa ta'u malee kun balleessaa maatii waan hin taaneef tasgabbaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tasgabbaa'uun gara furmaataatti deemuun. Kan gochuu qaban jalqaba dhukkubbii harmaa aannaniin guutee hir'isuuf elmuun fallaanaan yookaan siinii yookaan burcuqqoon dhugsiisuu. Daa'imni guyyaa tokkoo fi harma hodhiin oolee harma aannaniin guutee dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a sanatti. Kanaaf aannan sana elmitee siiniidhaan maankiyaadhaan yookaan burcuqqoodhaan dhugsiisuu yookaan kennuufii qabdi jechuudha. Garbiraan haala ittiin harma hoosistu jijjiiruu yaaluu. Fakkeenyaaf duraan teessee harma hoosistu yoo ta'e jijjiiruudhaan ciisuudhaan harma hoosisuu haala ittiin dura turerraa jijjiiruun yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Garbiraan funyaan daa'imaa furriin isaa ta'u waan ta'een cufatee jira yoo ta'e qulqulleessuun murteessaadha. Kanaan dura barnoota jedheen ture yeroo funyaan daa'immanii cufatu maal gochuu akka qaban maatiin akkamiin akka qulqulleessuu qaban isa laaluun gaariidha. Funyaan daa'imaa cufatee jira taanaan daa'imni harma hodhuu ni dhaaba. Hin ukkaanfama waan ta'eef. Yeroo daa'imman osoo harma hodhaa jiranii harma haadhaa ciniinan daa'imman tokko tokko yeroo harma hodhan harma haadhaa ciniinu. Yeroo kana itti wacuun yookaan itti dheekkamuun naasisuu dhiisuun harkaan suutadhanii afaan daa'imaa hordofaa dafanii yeroo inni ciniinuuf jedhu dhaabsisuu. Itti naasisnaan yookaan itti dheekkamnaan daa'imni tokko tokko gonkuma kan isaa booddee harma dhiisu jira jechuudha. Ofitti hammachuu bishaan ho'aan waliin qaama dhiqachuu fi kan kana fakkaatan taasisuun fedhii harma hodhuu mucaa haaressuu yaaluu. Riiniif gochuu jechuudha haaressuu yaaluu. Kun egaa wantoota dimeenshin godhe malee kanneen kana wantoota adda adda ta'e fooxaatti maruun wantoota ta'e gochuun walitti dhufeenya isaanii haaressuun murteessaadha. Garbiraan kanaan dura turee irraa jijjiirama ofii isaaniirra jiru ilaaluun sirreessuu. Wanta kanaan dura turerra jijjiirama isaan bira jiru. Fakkeenyaaf nyaata haaraa jalqabdee jirti qoricha haaraa yookaan dawaa haaraa jalqabdee jirti yoo ta'e shittoo kanaan dura dibattu jijjiirtee gosa biraa dibataa jirti yoo ta'e saamunaa haaraa dhaan qaama dhiqattee yoo ta'e dibata haaraa looshinii haaraa dibattee jirti yoo ta'e kan daa'imni kanaan dura hin beekne isa ilaaluun sirreessuu. Akkasumas immoo tariitii osoo daa'ima harma hoosistuu waati ulfooftee jirti ta'e yeroo kana dhandhamni aannan haadhaan jijjiirama kana faacheekii gochuun murteessuudha jechuudha. Garbiraan ilkaan biqilchaa jiru yoo ta'e yeroo murtaa'eef guyyaa 5 hanga guyyaa 7 daa'imni fedhiin harma hodhuu isaanii irrata. Isa kana egaa akkamiin akka dhukkubbii ilkaanii yeroo daa'imman ilkaan biqilchan hir'isnu kanaan dura barnoota hojjedheen ture. Mallattoo ilkaan biqilchuu fi
dhukkubbii yeroo ilkaan biqilchuu daa'imman agarsiisan akkamiin akka tiriit goonu hojjedheen ture isa kan ilaalaati. Ilkaan biqilchaa jiru taanaan dhukkubbii yeroo ilkaan biqilchuu mul'atu sana fooyyessuu fi akka isaan harma hodhuutti deebi'an taasisa jechuudha. Garbiraan afaan daa'imaa keessatti wanti ba'e yoo jiraate fakkeenyaaf fangasiin jiraannaan afaan daa'imaa keessa wanti adii ta'e ni mul'ata. Isa ilaaluun murteessaadha. Kun jiraannaan ogeessa mariisuun qoricha afaanitti dibamu fudhachuun murteessaadha. Fangasiin afaan daa'imaa keessa jiraannaan daa'imni harma hodhuu hir'isa. Akkasumas immoo fangasiin afaanii umurii ijoollummaa yookaan daa'imummaatti baay'ee koominiidha mul'ata yeroo hedduu. Daa'ima irraa fagaatanii turuu erga daa'imni beela'ee boo'ee dadhabee turee booda hoosisuu fi kan kana fakkaatan fooyyessuu. Akkasumas immoo haadha buddeenaa yeroo ijoolleen beela'an akka isaan callisaniif afaan kaa'uu dhiisuu. Haati buddeenaa yookaan yeenjiraannaat kan jennu harma bakka hin bu'u beeluu bakka hin bu'u. Kanaaf yeroo daa'imman beela'anii boo'an haadha buddeenaa afaan kaa'uun sirrii miti. Garbiraan bakka wanti yaada daa'imaa hatu jirutti harma hoosisuu dhiisuu. Daa'imman taphachiisaa TV yookaan shoo adda addaa wantoota yaada daa'imaa ofitti harkisan bakka jirutti harma hoosisuu dhiisuu. Akkasumas umurii ji'a 6 dura haga danda'ametti aannan harma haadhaa qofa hoosisuu. Umurii ji'a 6 dura aannan foormulaa takka kennamnaaniif yookaan aannan daakuu kun hangi sukkaara isaa ol ka'aadha waan ta'eef aannan harma haadhaa caalaa mi'aa waan ta'eef isa filatu. Akkasumas immoo xuuxoodhaan yeroo hodhan humna hin baasanii waan ta'eef isa kana filatu jechuudha aannan harma haadhaa caalaa. Kanaaf kana sirreessu murteessaadha. Garbiraan kana hunda goonaan yoo dide yookaan mallattoo dhukkubaa garbiroo qabaate ho'i qaamaa dabalee yoo jiraate hin qufa yoo ta'e mallattoon dhukkubaa garbiraa jiraannaan kana hunda goonaan daa'imni harma hodhuu dinnaan ogeessa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo daa'imni ji'a 6-7 darbee jira ta'e kana hunda goonaan yoo dide akkasumas nyaata garbiroo sirriitti fudhataa jira yoo ta'e mallattoo dhukkubbii biraa hin qabu yoo ta'e aannan garbiraa sirriitti dhugaa jira yoo ta'e tarii daa'imni harma gu'uu fedhee jira waan ta'eef isa kanatti yaaduu murteessuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee tasa harma hodhuu dhaabuu daa'immanii kan hin qabadhe jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.